Ashama harka fuuna jaalatamtoota fi kabajamtoota kudhaniitu biyya jalatti argamtan carra jirtu nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu ijoollee Oromoo kan biyya keessaas kan biyya namaas jirtan jechuudha. Chaanaalii koo subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Har'a immoo yaanani qabadhee dhufee abbootii amantii sheekaa qeesii hundumaafuu jechuudha waaqeffataas haa ta'u kan barbaade jechuudha Oromoo eega ta'e asitti waan keessa kiyya nagaddisiisee dubbachuun qaba jedhee dubbachaa jira. Hin beekne jettee jaartiin qeesii matsaafa dhiitte jedhan sinii galtee yaa warroota irraa dubbachuuf deemu kana jechuudha. Jaalattanis jibbatanis Oromoon amantii barbaadde amantii Oromoo yoo taate mirga isiiti. Barbaaddu tawaahidoo taati, barbaaddu waaqeffataa taati, barbaaddu musliima taati, barbaaddu sunnaa shii'aa taati, kan barbaaddu taati Oromummaa isiiti malee waa'ee amantiiti waan nu waldaan geessuun hin jiru jechuudha. Hadha yaana irraa dubbachuu deemu Teediroos maalii godhee Teediroos wanni waa'ee matsaaf quddusiitii fi waa'ee qura'aanaa beekte amantiidhaan walitti nu buusuuf hin deemina yaa jama'a yaa sheekota jechuudha. Dhugaa isiniin jedha natti aartanis natti aara. Bitamanii akkanaan amantii lamaa walitti buusuuf hin deemina nu tokko jechuudha. Nu hundi kennayyuu addaami fi hawarraa uumamne wanta taa'eef nu tokko. Kanaafuu immoo Teediroos akkas godhee Minilik Oromoo ture, Kiristaana ture, Salaale ture, maal ture waa'ee kana haasa'an jiru nama. Sinii galtee waa'ee kanaatii miti nu katti jirru nu bilisummaa teenna barbaanne ijoollee Oromoo jenne malee imnatiin keenya akka qabnutti nuuf haa ta'u. Manni amantaa keenyas gubatuu hin qabu, manni amantaa kamuutu gubatuu hin qabu. Waa'ee kanaa keessatti jechuudha. Kana sababeeffattanii mannoota amantaallee warroonni gubdan of eeggannoo. Warroonni waa'ee kiristaana akkana Teediroostuu maalii ta'ee akkana ta'e maalitti waa'ee Teediroos beektan? Sheeka jettanii morma bira tartanii waan argitan hin tacaman laqinaa dhugaa isiniin jedhaan. Qeesis taatanii waa'ee imnatii achumatti wayim immoo asbaatanii ummata walitti oofuuf hin haasa'ina. Maaliif namuu amainu ammatu hin jaalata wanta ta'eef. Kanaafuu waliin bulla malee waa'ee Oromummaa keenyatti malee nu waa'een haasa'aa jirru waa'ee kiristaanummaa fi musliimummaa maaltu asiin akkas ta'e yeroon amma sanitti miti. Bitamtanii waan argitan haasoftan kun isinii fi Rabbi walitti beeka isinii galte. Nuti amma waa'ee amantiitii fi miti kan ol baanee iyyinee maatiin keenya dhumaa jiru obboleeyyan keenya dhumaa jiru jechuudha. Waa'ee Oromummaatiif ka du'e kan jiru immoo maaliif hidhamaadha fi malee nuti waa'ee amantiidhaaf ol baanee har'a Teediroos akkana godhee duruu kiristaanni maalii godhee waa'ee imaanatiitii miti barsiisi bakka feetetti waa'ee imanatii namni si dhoorku hin jiru mirga keeti abbaan barbaadu muka dhakaa amanii horii dhaabatutti amanii wani nama dakkalee hin jiru. Sinii galtee yaa ijoollee Oromoo hin dogongorina. Kanaafuu hin beekne jettanii morma bira dabarsitanii waa'ee imnatii lamaanii walitti hin oofina. Nuti kan mormachaa jirru waa'ee Oromummaa qofa. Mirgi nu haa eegamu Oromoo qofa malee ol bahanii asiin kiristaanni akkana godhe, asiin musliimni akkana godhe, asiin waaqeffataan akkana godhe kanaafii miti waan nu dhufu. Na jaalattanillee na jibbitanillee jechuudha. Imnatiin tagilliiti waan nama galchan jiru. Morma bira dabarsitanii bitamtanii hojjettan hayyee deema mormadhaa fi isaanii imnatii lamaan immoo walitti buusuuf hin deemina imaanotiidhaan. Nu tokko nu waliin guddanne qarallee jechuudha. Kiristaana musliimni wal jaalachaa waliin guddanne jechuudha. Kanaafuu wanni imaanotii keessa sin galchee akkas ta'ee maalii ta'ee yeroo sanirra jirru yaa jamaa miinatti faradaa yeroo sanii gazan amma jirru. Waa'ee saniitirra hin jirru nuti amma. Nuti mirga keenya qofa falmataa jirra. Oromoon nu haa bilisoomtu ka hidhame nu haa bahu. Kana yaadaa jirra malee nu waa'ee kanaatii miti. Abbaan waan fedhetti yoo amane waan gilliiti jechuudha. Kana sababeeffattanii asii gargaltanii beeta kiristaanii gubuu, masgiida gubuu Oromoo keessaa yaani namni masqalii yoo hidhate Amaaruma isinitti fakkaate warri akkasitti yaadda sammuun keessan crazy isin ta'ee jechuudha. Sammuu keessan addalaa. Kanuma isiniif dhaama. Kiristaanni Oromoonis ni jira. Amaara keessa hayyee Amaara keessa musliimni hin jiru Amaarri kiristaanuma hoo jenneetti gara galle uummata kana hin ta'a martu wal keessa jira jechuudha.
Sini galte warri haati kiristaanaa ati maalidha masqalii hidhatatuni wanna hidhatanii xiyyaa diimaa manaaminaan itti dhooftan jechuudha. Masqalii wanni hidhannuuf maftii kenna masqalii miti waan lubbuu namaa yoo hidhanii kun waan nama daangessu Oromoo taate waan feete yoo hidhatte sin daangessu jechuudha. Kanaafuu nuti Oromummaa keenya fi malee waa'ee imnaanotii keenyaa keessa seentee Teediroos maalidha akkasii bakka barbaadetti barsiisu yoo bitamtes isaaf bitamtu duuban bitame malee as baatee liif irratti akkana nu godhee maaliyo kuni amantii lama walitti buusudha dhugaa jaalattanis jibbitanis jechuudha. Waa'ee imnaanotiiti walitti hin bu'ina uummata Oromoo immoo kiristaanni Oromoon hin jiru ka jedhanii akkana haa jettanillee sammuu teessan sirreessaati itti yaada ni jira. Amaara keessa Amaara eegatan musliimni Amaara keessa ni jira Oromoo keessas ni jira. Hundi kennayyuu Oromummaatu walitti nu qabe malee nuti guutuunu ni jira imnaanotiin akka abbaan amanetti barbaade.